mucaan dhiigeen qabu naan jedhanii homaa gochuu hin dandeenyu ammas akkasumatti gargaarsa goonaaf jedhan dhibbadhaan booyi. Mucaan kun daqiiqaa 30 qofatu jira. Maqaan koo Bittiin jedhama. Jiraattuu magaalaa Siitee mucaa kana yeroo guyyaa dhuman dahee kaasee dhukkubsatee ture. Achi mana yaalaatti manatti fudhee dangaliin booda bariituu isaa mana yaalaa geesseen sammuusaa akka malee dhiita'ee ture mataansaa jechuudha. Dhiigni sammuutti gannam'ee naan jedhanii mana yaalaa riifarii sadakaatti na barreessanii daka bu'eetinaan asiis immoo hin dandeenyu dhiigan qabu amboo riifarii barreessina naan jedhanii ambootti immoo bilbilaan bakkee hin qabnu amma bakkeen argamu achumatti yaalii godhaaf jedhanii turanii. Mucaan keessa immoo lubbuun keessa bahu daqiiqaa 30 qofa qabdaa naan jedhan. Achiin namootaan Phaawulos beeku ri'oonni koo jiru isaanitti bilbilee halkan naannoo isaa 8 ambulaansiidhaan fudhanneetu Phaawulos deemne achitti yaallootuma gochaafii jiran isaanis akkasuma jedhan daqiiqaa 30 qofa tafa lubbuusaa bahuudhaaf jedhanii. Daqiiqaa 30 booddee maal ta'a jedhame? Du'aan jedhanii turan. Waaqayyo moo sagaleen asitti dubbate? Duutiin ta'uu dame. Yeroo ol galtoo? Yeroon ol galuu daqiiqaa muraasan boodan ol galee bu'aan ture. Isaanitti meetinaan naaf kadhatanii jecha 3 qofa dubbatan. Maqaa Yesuusiin duutiin ta'uu jedhan kanumadha. Achiin booda isaaniif raajiidhaaf nan bilbilee isaan immoo naaf kadhatanii jecha 3 qofa jedhan ture. Mucaan kee hin du'u duutiin ta'uu hin fayyanaan jedhanii. Achiinan galeetinan bu'aan ture akka malee yeroo isaan akkas jedhan dhiigni isaas immoo infekshinii qaba. Dhiiga nama biraa fudhachuu hin danda'u naan jedhan. Achiin iddaan isaanitti bilbileen booda deebi'eetinaan akkasitti isa qabadhee karaa kutaa boqonnaa kiyyaatti deemee isuma achitti dhiisee jechuudha. Bukkee isaati immoo ijoollee hedduun akkuma isaati du'anii bahu turan reeffi isaanii jechuudha Phaawulos keessa. Daqiiqaa muraasan booda mucaan kee fayyeera dhiigni isaas sirraatee sana booda xiqqoo tureennaan ol deebi'u mucaan fayyeera boru fudhattee bahuu hin dandeessanaan jedhan. Innaan xiqqoo deebi'ee ilaalu mucaan fayyaadha boru fudhattee hin baata. Galanni siif haa ta'u. Seetanni hamuu jedhamni keessaa ulfaatu. Amma mootitti deemee harkaafu. Bara daa'ima kana hundumaasitti laaddeera. Dhiiga keetiin marseera. Humna maqaa Yesuusiin ameen. Maqaan koo Budunash Kokonaati. As gorii irraan dhufe. Waaqayyo waan guddaa naa godhe. Coggaarraan koo yeroo baay'ee na dhukkubaa ture. Waggaa 15 ol ture. Achi dhufee waldaa kana dhufee jennaan asitti naa kadhatamee jennaan namni bilisa ba'ee isaa qabee nan dhukkubne Waaqayyoon galateeffadha. An biraa immoo mucaa kana naalaa dhukkubaa ture. Dhullaa fuula ishii irratti ba'ee dibata fudhadhee galee asii nan dibee dibatichaa irraa naa badee Waaqa galateeffadha. Qaanti Yelfinesh Lammaa jedhama. Asuma waayuu mul'attoodha. Waaqayyo waan naa godhe mucaa koo naalaa dhukkubee xeenaa xaabaa geessee hin dandeenye hospitaala geessinaan jedhanii achi hospitaala immoo geessinaan qoricha naa kennanii fudhuu galinaan jedhanii mucaan koo maa fayyuu dadhabee laafe na harkatti hoqii malee bakka harma nodhuu hin hoqisaa xuuxxoo bichaa godha xuuxxoo hoggaa godhe gadi garagalcha achumaan bakka mucaan koo diriire akkarti diriire hin laafe achumaan hafuradhee as dhufee achumaan raajii qabeessaa mucaan kee hafuura budaati Waaqayyo si argeera ati ittiin siqiqeen si fayyanaan jedhame yeroon furadhee galuu mucaan koo naa fayye fayyaan furadhee gale mucaan koo naa fayye Waaqayyoon galannaa ta'u mucaan koo naa fayye.